Yesuusin garaa akkana siin jee Maariyaam keessatti uumee jiruufi jechuudha. akkana siin jee ati haadha isaarra mucaa kana ni beektaa? Haa? Haadha isaa Maryamirra isa ni beektaati. Qofaatti dhuftee sitti himtee abjuudhaan narraa namni beeku hin jiru jettee. Macaafa keetirratti yeroo Yesuus jalaa badu Maryamitti deeytee yaa mucaa anaa fi abbaan kee si barbaannee ati maaliif nu jalaa baddee jetteen anaa fi abbaan kee si barbaannee ati Maryamirra siitu mucaa kana deemu Maryamii sirra beeka bakka irraa fidi. Anaa fi abbaan kee si barbaannee si dhabnee Akkas jechuun mini qajeelaan ramaaf hin fudhattu ati. Aniif abbaan kee gaafa jettu isheen akka fooniitti dhaggeeffadhume akka fooniitti kaadhimaan isheef laatame kaadhimaa kan ishee kan ta'e kan ishee kaadhimmate Yoosefidha. Haa ta'u malee kana gidduutti kan uumame immoo qo'ee kaamaala xixiqqoo tasgabbii godhadhu tayyib tasgabbii godhadhu xiqqoo ishee sabrii godhadhu. Kana gidduutti immoo isaan wal kaadhimmatanii utoo jiranii Iyesuus immoo jechuudha garaa Maariyaam keessatti uumame. Akkamittiin Yoosefii haadha manaasaa wayiin immoo kaadhimaasaa Maariyaam bira ga'ee otoo hin taane hafuura qulqulluutiin garaa Maariyaam keessatti uumame jechuudha. Kanaafuu inni kaadhimmatee jira malee bira hin geenye. Haadha manaa koo miti akkamitti akkas taatee minaaminiin jedhe. Garuu haa ta'u malee akka isheen garaatti baattu utuma beekuyyuu Waaqayyo immoo akka inni isheedhaan hin dhiifne ishee habboome. Sababiin kun kan ta'e karaa kooti hafuura qulqulluutiin anatu ishee keessatti gadameessa ishee keessa mucaan akka buufatu kan taasise ana waan ta'eef jedhee Yoosefiin kan abboome Waaqayyodha. Kanaafuu yeroo itti Yesuus jalaa bade immoo aniif abbaan kee yaa ilma koo aniif abbaan kee oliif gadi ka'anne si barbaacha turre kan isheen Maariyaam jette immoo kaadhimaa ishee kan ta'e silaa Yoosefidha eenyu naa waamtuu barbaaddire. Yesuus kan uumame hafuura qulqulluutiin uumame malee abbaa gaafiin kiyya Yesuus maaliif anaa fi abbaan kee maaliif jettee? Abbaa manaa isheeti ka Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluutiin keessatti uumame malee namni fooniin bira ga'ee qaama fooniitiin namni bira ga'ee isheerraati mucaa kana dhalchee hin jiru ka. Kanaafuu kaadhimaa isheetiin abbaa kee jechuu qabdi. Kanaafuu abbaa kee wanni jetteeniif Yoosef Yesuusiif abbaa biddeenaatii jechuudha. Ta'uu danda'a. Akka nama fooniitti ta'uu danda'a. Bakka abbaan koo hin jiraannetti kan haadha koo bakka abbaan koo hin jiraannetti kan haadha koo fuudhee abbaa buddeenii koo ta'uu danda'a malee abbaa koo ta'uu hin danda'u. Kanaafuu Yoosef abbaa biddeenaa Yesuusii jechuudha. Abbaa buddeenaati jedhee hin dubbatu haadha buddeenaati jedhee hin dubbatu. Dhageenyaan isa kana. Bakka abbaan kee hin jirretti haadhatee fuudhee egaa abbaa biddeenaa siitee kan namaa fi kan hafuura qulqulluu walitti dhufu. Abbaa koo naaf ta'uu hin danda'u abbaa buddeenii koo ta'uu hin danda'a. Yoosef horee Yesuusiif abbaa biddeenaa ta'uu hin danda'u. Yoon akka fooniitti fudhadhe kaa innis abbaa buddeenaati isaaf jedhee yaaduu nan danda'a. Yoon akka fooniitti fudhadhe. Ilmaan Yoosef Maryam irraa harkatu Yesuusiif maal ta'an? Ilmaan Yoosef Maryam irraa harkatu Yesuusiif maal ta'an? Yesuusiif obboleeyyani ka? Obboleeyyani. Yaa michiyyoo eebbifame. Yesuusiif obboleeyyaniimi? Obboleeyyan isaa sanii. Ati qoy otoo akkuma fakkeenyaan irratti fudhatte. Qoy akkuma fakkeenyaan irratti fudhatte otoo abbaan kee hin jiraanne. Otoo haati kee immoo nama biraatti heerumte. Sababii abbaan kee si qofaa qabuuf haati kee immoo nama biraatiif dhala godhatte. Obboleeyyan kee kan haati kee nama biraaf godhatte sun siif maali? Obboleeyyan kiyya. Innaa maaf gaaffiin akkasii maaloo dha? Gaaffii jaajjoo hin qabne maaf mataa isaa miila goote maaf idda? Waan si gaafadheefii jira.
Siifi Yesuus tokko miti jettanii ammumaan tana naallolaati ammaan tana atu akkasii waagaa fi kana mana fiddanaan jetta siifi Yesuus tokko miti naan jechaan turre immoo eega tokko taane maalirraa si gaafadharee niin dhiisa nama akka kiyyaati. Eeshiyaa nama kanii siin jiru irratti Yesuus Yoosef ilmaan Maryam irraa harkatu Yesuusiif obboleeyyan ta'aniimi. Akkasumaami. Akkasuma. Eeshi Yesuus garuu garaagartummaa isaan qaban qoyshi kaasitti nima anis kan fudhadheen darbaa yaada ati na gaafataa deemturratti anis fixataan deema obboleeyyan eega ta'anii qoyka obboleeyyan inni jette na gaafatte miti obboleeyyan eega ta'anii garaagartummaan isaan gidduu jiru nama fooniidhaaf nama foonii gidduudhaaf uumamuu isaaniitii fi nama foonii keessatti immoo hafuura qulqulluutiin uumamuu isaaniiti kan adda isaan taasisu. Sun addaa taasisu amma sanitti hin jirru. Yesuus jiraannu jiraachuu baannus kaabboleeyyanummaa isaanii adda baasisuu amma wanta akkasiin jechuu deemu. Yoo wanta dhugaa jiru garuu ati jechuudha isin jechuudha qoy na dhaggeeffadhu ammeedoosaa ta'us isaa ta'u na dhaggeeffadhu shimaayya taate. San dhiisi waan kiyyaaf waan macaafaa dhiisi bakka waan kiyyaaf waan kiyyaaf amma si gaafachuu jira.